Saidola kenna ko pesan aka kenno abbe reji rechana haya burka burda amire kenna kan sudan beesati qota kasiniif qaba beesin tunis kamali channel guddaa tokko qaba kan subscribe kuma 40 ol qabu amaarifaani video irra dalidani afaan oromositti deebuu hin danda'a jechuudha anillee video muraasa irratti sinif dalagee sinif kennuu danda'a jechuudha gurguraafis qopheessee ture jechuudha kanaan dura akka ixaatitti amaarifarra beessee ture reala kumaan beesse kuma xiqqooni qaalaa 500 nuuf godhi jedhan ani immoo amma sanii gadittuu gadi buuset ixaa buusuuf abbaan carraa irra ga'ee yookaan immoo warroonni ixaa buustan akkuma nama tokkoof gargaartanii bitanii kennitanii bitaa jechuudha reala 300 ixaa kana buusuuf murteessee jira jechuudha warroonni reala 300 yookaan diraama 300 tana hin beeyneef warroonni biyya adda addaa jirtan birri Itoophiyaa 9,000 way dhufti jechuudha san namoota fedhii qabuuf namoota ixaa kana keessa hirmaachuu barbaadu namoonni barbaadan qofa lakkoobsa kiyyaan reala 300 yookaan diraama 300 galmooftan WhatsApp yookaan Telegram irratti nagalmeessi jettaniitiin 9,000 Itoophiyaa yookaan reala 300 yookaan diraama 300 qofaan chaanaala gatiin isaa 15,000 diraama 15,000 reala 15,000 baasa jechuudha yoo akkasi gurgure anamma makaakkalinya godhe jechuudha osoo lilleen qaaleessan jechuudha tokko ixaan tokkoffaan isaa chaanaala kana ixaan lammaffaan immoo chaanaala haaraa reala 3,500 yookaan birri Itoophiyaa 1,100 foyin gurguramu haaraa maqaa keessaniin banee wanti kan guute tokko isiniif kennama ixaan lammaffaan isaa ixaan sadaffaan immoo reaaluma 300 kanaan beeka ixaan sadaffaan immoo maalinni ixaan sadaffaan reala Suudii yookaan dirhama 1,000 yookaan birri Itoophiyaa 30,000 jechuudha birri Itoophiyaa 30,000 kana ichara kabajamtoota furtoota keenya Saidoon baari narkaa yookaan baar Saidoodhaaf kennaa qopheessisan akka kennuuf abbe reji rechana haya burka burda amire kenna so barin Said abanam kana fakkaate cara kabajamtoota furtoota keenya kennaan biraas yoo jiraat carraa isinii kennina sagantaa keenya gola buuf deemna sagantaan keenya sagantaa biraan duuba waajjiru gola buuf deemna warri kennaa qabda yoo jiraat galatooma gara koota gara amile kennaa amile kennaa kabajamtoota furtoota keenya kuma gartaan amile abanamu maybe maajikiidha suuraa wajjin akkas adaamatu maajikiidha na fakkaatame yoo maajik taate yeroo shaayii oowwaatti buusan suuraan seeraan mul'ata jechaadha maashaallah kennaa ajaa'ibaa baari jaartiin kennitee fi isaan lachuu baay'ee galatoomfataa yeroo takka nu galatoomfadhaan mee yeroo takka Saidoo kennaa kana yaasise waan suuraan daf waan dhagahame yeroo humni harka dhabu na dhagahama amma lee qofaan tijaara warra kennaa lagi kana yaasina galteeffadha hojjaa deebi'aa nagalteeffadha hundi isaanii galatooma isiniin jedha hedduu galatooma bakka baastan isinis warra isin argamtanis hedduu galatooma bakka baastan rabbi dachaa godhee isin haa kennu kennaa kennuuf haflaa gochuu osoo hin ta'in yaaduu nama gayaa wallahi waan jedhis galteeffatu qabu dubbii tan takkittiidha galatooma qofa Saidoo yaada kiyyafatee jira kabajamtoota furtoota keenya abbaa sagantaa kana qopheesse baariif kenninee jechaadha sagantaa kenna xaa irra yookaan xumura irra deessuuf deena jechaadha
والله كم سيدون جي يا ما ملك كوني وغلطي فنا سيدوتي نيولوجي يادو إن شاء الله الرلة أكما أنا مدرجي قال النسيدو أنا قوفا برامتي أرومو المان أرومو فند برام متى جرا نتيمو سي أبادا قدوغينيا بيغاغينيا هيوغينيا ربي فرمي حالي رئيس قدوار ربي سبجو إساتي ماتي إساتي سمية جميلة ولينو فكا قدوار ربي إساتي سنجا المبركة ربي إساقون أومي دير ربي إساقون قدوار ربي سبجو أكما عندنا ده فيديو تيارتي إساقل تنبجو نتي ألفاتي جيسان أرالي غمجون كيسا هي إساقبو إسندورتي إسا هدو غلطي فتو هدو نتو ألفاتا وانين جي إسا غلطي فتو جيشان قبو وقم ربي أموتك والله ربي نرقادا سيدو أرامي نتناموني هنكي تكو هوا هذا ولي قال دبي ياسرين بيسان دبي أقواجي مجنن خنو من جنة تينيدي والمريانة غارب بيتوجه اتباع لما قبلنا إتمان نمويتو أبي غوني كأنك أدوني بكم حتى مكان يوتيوب على فكرة فيديوز دلوقتي مكان يوتيوب أنا لكي بنسيزانجي إني أساسا دينابنو يوتيوب كأنك أدوني كبرني يدين يوتيوب سام مكان أنا مو يسوع بني جزيرة مكان كتني تيامنو بني جيني دين مكان ببرة جيبيه أنا جزيرة فيديو في كنا في وان قدام هند بكتي ستي odoo inni quban qabne eegawaan tumurtuun reebooda sapraay goonenne yaannee turre wal mariyenne yaasin dubbiin reefu dubbate edaan itti himee ogguun itti himu awwa duuba akka jenne dubbiin nuuf hin taane maa kan nu gootanaan jedhe yaa boodoo akkas jennuuti guyyaan nu harkaadhuma saniifu hankuma dandeenyetti yaadaafuma seejjee yaaduma sangoona jeeti saniifu isinillee naa galatoomaadha guyyaa sayid ammallee guyyaan sayid kanaami walitti dachaana فيديونيس ديرتي جرتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول دعوة تكينا دچاني اسيني فلوفني جرت شودا حفلان أكوما أرجتني ياو ساعتي تمرات رتي تكونوا هالكنايتين جرجراي يعني شودا أسرتي إردبسي أشتي وان جمّتشو هدوك أبو في شودا asitti amma deebisetti viidiyoon kun urga waraabame ture jira jechuudha baatii 7 akkas caalee jechuudha osoo hayat lubbuun jirtu rabbitti araaramu rabbiin nama jannata isaa godhu rabbu mushirraa jannata isaa godhu isilleen irraanfannu jechaatiniin asumaan osoo jaras tolchee galateeffadhee hin fixin akkasitti kennaa kii fudhadheetiniin ziqqishuma haasa'ee bee jechuudha irra deebisaadhaan taa'eetiniin mana keessatti amma eega viidiyoolee gadhiisee xumure booda irratti kanallee irratti isiniif dabalee فتيا في بحرين هدو غلطي فدا چودا اسيسنا غلطي فتا اكجتن كومنت جلت ابدي غدان قبا چودا تنفتي وروتن دفه هند اساني وروتن يادا ددا چرت نافكني هدو ها غلطو مني هند اساني تو چودا اكسمس ابدتلين كاميرا مان كاميرا دوبتوري انس هدو ها غلطو كاميرا ورابون هدو فتا دابتني ها غافلان سنغوتن مزونم نتايتي وا ددا اسيا كان دوبا دابتو غرو هدو ميلا دودي مال جيدون جدا هدو ها غلطومو akkasumas abdillee achum fuuldura dhaabate iyyaa ture akkasitti kan prankinas dalagaa ture yaadas qophiis sirreessaa tolchaa ture isaaf baaris wal galgara abdilleen hedduu haa galatoomachaa akkasumas keessummoonni guutunuu hedduu naaf galatoomaa warroon achirraa argamtanii yaada keessan tokko naaf kennitanii namadde dhaabbattan hundi keessanuu galatooma akkasittis warroonni hordoftoonnis koomentii jalattis jaras naa galateeffataa jirtanii viidiyoolee akkas ilaalaa jirtanitti laayikii godhaa jirtanitti hedduu galatoomaa isiniin jecha irdeebisaadhaan yeroo jalqabaatiif namni haflaa yeroo jalqabaatiif namni surprise asumatti studio kee keessatti na godhe jadidii fi muktaarii hedduu galatoomanii isaan illee irraanfadhu jechuudha ittaan suudhaan immoo baharii fi fatihaadha hedduu galatoomanii hedduu galatoomaa isin jira galataan olatti wanti biraan jiru galatoomaa isiniin jecha isinis hordoftoonni tolchaati isaan naaf galateeffadha yoomiyyuun irraanfadhu jechuudha waan kana yaadanii naaf gochuudhaaf jechuudha kennaa guddaa kennaa adda addaa maalii isaan irraa barbaadu sun ta'in yaannummaanu kan isaan itti yaadaniitiin kana naaf godhuu isaaniitiif hedduu haa galatoomanii anis waa godhee fitii miti
Oma salphaadha jechuudha. Oma online irrallee baratuu danda'an jechuudha. Wantoonni namoota adda addaatti itti mul'isu jechuudha. Osoo online YouTube irra seenanii waan baratanii waan arganii jechuudha. Kan nama tokko tokko ittiin gargaaru jechuudha. Yoo namni yeroo fudhatee dalagaa kiyya itti yaade online irratti waan an baradhee fi waan an beeku kanas salphumatti baratanii ani illee achumarraa argee achumarraa baratanii waa hunda sirreessullee tolchullee banullee cufullee waa hunda kan danda'an jechuudha. Akkasii hordoftoota daawwattoota kiyyaa tolchaati naaf galateeffadhaa Bahaarii fi Fatiyaa hedduu galatoomanii akkasumas kennaa isaan naaf kennanillee hedduu jaaladheen ture isinis viidiyoo hedduu irratti argitanii jirtan jechuudha. Osoo haflaa gadi hin dhiisin osoo isinillee wanti ilaalii duruu argitanii jirtan jechuudha. Kennaalee guutuu isaa jechuudha. Innis hedduu suuraa jaaladhe keessaa isa kana tolchaniitiin mana keessa kan ta'u jechuudha. Kan tolchanii naaf fidan isa kana guddaadha. Maashaallah jedhee jira suuraa kana anuma ajaa'iba jaalatu natti tole. Akkasitti isaanis haala kanaan tolchanii naaf kennanii akkasumas burcuqqoolee kun stuudiyoo keessa akkasitti taa'ee jira jechuudha. Adaamaa Tuub kan jedhuu fi burcuqqoon birallee ni jira jechuudha. Achitti viidiyoo irratti argitanii jirtan jechuudha. Akkasii. Akkasitti ana duuba taa'aa jechuudha. Akkasitti waan ittiin dhuyne jechuudha. Akkasii bakka baastanii kennaan xiqqaan qabu waan guddaanaaf gootanii maastaawashaadha. Maastaawashaa taa'uu akkasitti taa'aa jechuudha. Kennaan xiqqaan qabu kennaa ajaa'ibaa naaf kennan jechuudha. Suuraa jaaladhu haala kanaan tolchanii naaf kennanii mucootii Jamiila wajjin jechuudha. Galatooma isin jedha galatooma bakka baastan rabbi dachaa godhe isiniif haa kennu isin jedha. Haflaan xumurree jira jechuudha. Viidiyoon haflaa amma booda kan nuuf hafeen jiru xumurarratti kan isiniif haasaa jira. Akkasii hundi keessanuu galatooma hordoftoonni illee isin jedha. Ittaan suudhaan beeksisa xiqqoo takka isiniif qaba. Beeksisni sunis kamaali chaanaala guddaa tokko qaba kan subscribe 40,000 ol qabu Amaariffaanii viidiyoo irra dalaydanii afaan Oromootti deebi'uu hin danda'a jechuudha. Ani illee viidiyoo muraasa irratti isiniif dalagee isiniif kennuu danda'a jechuudha. Gurguraafis qopheessee ture jechuudha. Kanaan dura akka ixaatitti Amaariffarra beeksisee ture. Reyaala kumaan beeksise kuma xiqqooni qaalaa 500 nuuf godhi jedhan. Koomentiileen warroonni keessallee dhufee na gaafatan reyaal 500 suudii nuuf godhi jedhan. Ani immoo amma sanii gadittuu gadi buuset ixaa buusuuf abbaan carraa irra ga'ee yookaan immoo warroonni ixaa buustan akkuma nama tokkoof gargaartanii bittanii kennitanii bitaa jechuudha. Reyaala 300 ixaa kana buusuuf murteessee jira jechuudha. Warroonni reyaala 300 yookaan diraama 300 tana hin beekneef warroonni biyya adda addaa jirtan birri Itoophiyaa 9,000 wayii dhufti jechuudha. San namoota fedhii qabuuf namoota ixaa kana keessa hirmaachuu barbaaduuf chaanaalli kan Amaariffaatti barbaadan ufuma afaan Oromootti deebisanii irra dalagan yoo barbaadan immoo hojjettoota namoota Amaariffaan dalagan barbaadanii qaxartanii irrattis dalagsisuu kan dandeettan ta'ee jechuudha. Subscribe 40,000 ol qaba kan monetize ta'e kan waa hunda xumurate jechuudha kan birri kanaan duras irraa nyaatamaa ture jechuudha chaanaalli jechuudha. Namoonni ixaa kana keessa nu barbaadan reyaala 300 qofaan ammaaf namoonni barbaadan qofa lakkoobsa kiyyaan reyaala 300 yookaan dirhama 300 galmooftan namni hin kafalla kan jettan ni kafalla guyyaa ati ergaa jettetti namoonni yeroo galmeessee yeroo namni chaanaala gatiitiin gurguramu bira kalayee jedhe yeroo san namni kafaluu hin danda'ani kafala ka jedhu taate qofti haa galmaa'u WhatsApp yookaan Telegram irratti na galmeessi jettaniitiin namni dhibbatti suurii ta'e jechuudha ixaa kana keessa carraa kana keessa seenuuf qofa ni galmeessaa reyaal 300 yookaan birri Itoophiyaa 9,000 jechuudha. Birri 9,000 Itoophiyaa yookaan reyaala 300 yookaan diraama 300 qofaan chaanaala gatiin isaa 15,000 diraama 15,000 reyaala 15,000 baasa jechuudha yoo akkasii gurgure. Ani amma makaakkalinya godhe jechuudha osoo illee hin qaaleessin jechuudha. Kanaafuu namni kanatti hirmaachuu barbaadan lakkoofsi kiyyaan asirratti shaasharratti barreeffamee argitan kanaan WhatsApp yookaan Telegram seentanii dubbistan jechuudha. Lakkoofsi kiyya duwwaa 9,6,7,7,3,7,9,2,5,8,6 duwwaa warroonni duraan qabdanis lakkoofsuma kana jechuudha. Asirratti seentanii galmooftanii eegas yeroo namoonni galmeessee xumureen booda birri guuraa eegala yeroo namoonni kafalee xumureen booda ixaa live irratti isiniif baasa jechuudha. Akkasitti afaan Oromoottis Amaariffattis ni beessa chaanaal achirratti jechuudha. Gamaa gamanallee dhuftaniitiin namni hirmaatu barbaadan haala kanaan itti galmooftanii fudhachuu hin dandeettan lakki kanas hin barbaadu bitachuu barbaada kan jettan taate chaanaala gatii isaa 3,500tti haaraya maqaa keessaniin baname isiniif dalagame isiniif kennamullee kan lafa jirus ni jira kan maqaa keessaniin dalagame gurguramullee ni jira jechuudha sanillee WhatsApp kanaan dubbistan jechuudha. Akkasii inni kan biraa yoo fudhattan ixaa yoo isiniif bahe ixaa abbichi ixaa isiniif bahe ixaan tokkoffaan isaa chaanaala kana ixaan lammaffaan immoo chaanaala haaraya
chaanal haaraa riyaala 3,500 yookaan birri Itoophiyaa 1,100 fooyyeen gurguramu haaraa maqaa keessaniin baname wanti kan guute tokko isiniif kennama ixaan lammaffaan isa. Ixaan sadaffaan immoo riyaaluma 300 kanaan beekama. Ixaan sadaffaan immoo maal inni? Ixaan sadaffaan riyaala Suudii yookaan dirhama 1,000 yookaan birri Itoophiyaa 30,000 jechuudha. Birri Itoophiyaa 30,000. Ixaan sadama jechuudha. Kana fakkaataan namoonni hirmaachuu barbaadan durani galmooftan eega galmooftanii booda guyyaa birrii naqa isin jedhanii naqxan achi booda ixaa baasa jechuudha. Abbaan carraa qabu abbaan nasiba qabu ixaa sadiin kana keessaa tokko chaanaala guddaa lammaffaan chaanaala haaraa birri Itoophiyaa 1,100 fooyyeen gurguramu sadaffaan immoo riyaala 1,000 jechuudha. Sadiin kana keessaa abbaan carraa kan fudhate akkasitti ixaa baasnee kan isiniif kennu ta'a jechuudha. Namni hirmaatan hirmaadha isin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf turaa. Bye bye.